Shamarri wantoota shanan kana akkasiif kennitu gonkumallee hin kadhatin. Hariiroo jaalalaa keessatti ilmi dhiiraa kabajaa fi dhiirummaa isaa eeggachuun dirqama. Kanaafuu wantoota shanan kana yoo ofiifiitiin barbaaddee siif kennite malee ati gonkumallee hin kadhatin. Tokkoffaa xiyyeeffannoo. Maaliif naan bilbillee maaliif nan dubbisne jettee hin kadhatin. Namni xiyyeeffannoo ka kennu waan gatii qabutti. Xiyyeeffannoo barbaaddu sii kennaa hin jirtu jechaan ati gatiin kan kee isii biratti gadi bu'ee jira jechuudha. Lammaffaa jaalala. Beeki. Jaalalli kadhaa yookiin dirqamaan hin taatu. Yoo jaalala ati barbaaddu si dhorkatte isii dhiisiitii jireenya kan kee irratti xiyyeeffadhu. Gaafa ati milkaa'uu jalqabde isiinuu kadhattee sitti dhufti. Sadaffaa amanamummaa. Beeki. Amanamummaan amala nama faana guddatu. Nan ganinii jettee isii kadhachuun ganamuu jalaa sin oolchu. Kanaafuu isii dhiisiitii ufii kan keetii qulqulluu ta'uudhaaf yaali. Gaafa isiin didde ammoo iddoon kan kee isii cinaa akka hin taane jechaan osoo hin taane gochaan itti mul'isi. Arfaffaa dursa naaf kenni jettee hin kadhatin. Yoo isiin dursa siif kennuuf ayyamamtuu hin taane atis jireenya kee keessatti iddoo isiidhaaf qabdu sirreessuudhaaf yaali. Mee ijoolleen dhiiraa yaada qabdan koomentiirra naaf kaayaa. Yooyyaa akkam jirtu. Har'a ijoollee dhiiraa wajjin haasa'uudhaaf hin dhufe. Jaalalleen tantee onnee irraa akkas jaalattu barbaaddaa? Even carraayyuu ta'ee osoo adda baatanii jireenya isii guutuu akkas hin daganne gochuu yoo barbaadde kanaaf akkasi fayyadu viidiyoo gabaabduu akkasiif dalageetiin jira. Viidiyoo tana YouTube chaanalii kiyya irratti upload godheetiin jira. YouTube chaanalii kiyya akkoo inspire isaan masuuraa irratti argitan kana yookaan ammoo profaayilii TikTokii jalatti argattu. Ijoolleen dhiiraa viidiyoo kana daawwachuun hedduu takka isin fayyada. Galatoomaa.